Dubbiin Itoophiyaatun jijjiirte obbo Lammaa Magarsaati Itoophiyaa Suseenaat jechuudhaan Itoophiyaa tana ifarka galchite ijoolleen abbaa gadaa hurruma keessa qawwee gatteen baane alhamdulillah nuti illee qawwee ganneen baane hurruma keessatti boolla sagaraa keessa qawwee harreen baane alhamdulillah ammoo baqannee baane sodaannee baane lubbuu takkittii tana godaan dheenne hiduunaa jennee ummata du'a keessa dhiisnee biyyaa baane hundi keenya warri ala kana firee maashaa irraa qabi leencoo lataa irraa qabi gallakkoytu hundisiitu xarraqeedhaa xarraq jechaatti albahaa biyyaa baate hundi ala kana jirtu illaalin ala kana jiraachuu isaanii wanni isiin rakkoo keessa si dhiistee baateef dantaasiitiif malee faayidaasiitii miti takkaleensiitu lubbuu takkittiidha akka dhiiraa jilbiinfattee tu'uu sodaattee hannitee biyyaa baate arratuuba obbo Lammaa Magarsaatu Dr. Abiy ganee jira isaatu Ameerikaatti harka kannatee jira adda Xayyibaatu Dr. Abiy ganee jira isaaniitu harka kannatee jira jechuudhaan olola guyyaa gammachuu biqiltuu addunyaatti riikardii cabsine ajandaa godhanii gannuu fidan jechuudha. Daawwadhamee uummata kana adawwummaa isaanii yoo Oromoon gammadde isaan ni booyan yoo Oromoon kofalte isaan ni booyan yoo Oromoon mo'ate isaan ni nahan yoo Oromoon injifatte isaan ni baaragan maaliif tana ta'an maqaa Oromummaan qabneef maqaa laalaa Oromummaan qabneef maqaa hadoddii Oromummaan qabne yaa warra isin rabbeeyne yaa warra Itoophiyaa Oromoon keessa miskiina utiisu isin rabbeeyne yaa warra Oromiyaa Itoophiyaa Oromoon keessatti miilaa fi harka ciramu eegu isin rabbeeyne yaa warra Itoophiyaa Oromoon itti hidhamu tiisu isin rabbeeyne yaa warra Itoophiyaa Oromoon keessaa baqatu eegu isin rabbeeyne yaa warra Oromoo gabroomsu isin rabbeeyne yaa warra maqaa Oromootiin Oromoo gurguratu isin rabbeeyne yaa warra maqaa qabsoo Oromoo qabatee deemee Oromoo gabrummaa jala teessisuu barbaada warri har'allee carraan kun harkaa ba'e carraa kana of harkatti deeffachuuf waan danda'amu hundumayyuu naannoo keenya irratti yaalaa jiru. Jijjiirama harkanne kana nu harkaa baasuu tasan dandeessan maaliif isin rabbeeyne kaa nuti manni isin rabbarre kaa yaa warra nuti nu dirmadhaa guyyaa isin hin jenne biinti siree taati jedhe yaa warra ala keessa deddeemee jaarsaa jaartii adda hiiku yaa warra ala keessa deemee maallaqa ummataa nyaatu yaa warra ala keessa deemee qabsoodhaan naggadatu mana bitatu isin rabbeeyne kaa hin dandeessan asii achi obbo Lammaan pirezidantii mootummaa irraa ka'uu isaatiif anuu loleetiin jira maaliin godhuu danda'a qabsoo tana deeggaruu malee waa takka maaliif Abiy Ahmad amma aangoo ministeera irraa bu'ee Addisuu Aragaadhaan dhufne maaliif Abiy Ahmad amma aangoo irraa bu'ee Umar hin dhufne maa Abiy Ahmad amma aangoo irraa bu'ee ilmi Oromoo Shimallis Abdiisaadhaa muummicha ministeeraa hin taane maa Abiy Ahmad amma aangoo irraa bu'ee Junayd Saaddoodhaa pirezidantii ministeera hin taane maa Abiy amma bu'ee ijoolleen naannoo feetee Oromoo taate hundinuu maa aangoon qabanne qabsoo tanatti fufna malee abaluu qabsoo dheesse jenneen dheessu osoo dhugaa taateewu waan faayidaa uummata Oromoodhaaf dubbadheedhaaf kan mufatu mitiiti abbaan barbaade gara fedhe tajaajila isa fudhadhu jedha yoo ta'e ani maa bara dhuguudhaan miti yookiin sabala Gabireelii cuwaa fudhachuudhaan miti kan amma kanatti makame uummata kanaa qabsoofna jennee erga dhaabbanneeti we have to protect the interest of these people sanaaf hojjechuudha nu kana goone immoo lakkin ta'u kan nuun jedhe meeqa kan nurratti qabsaa'u kan nu waliin qabsaa'u bakkee kan jiru miti bar kan nu keessa jiru qasu meeqatu nurratti daba hojjetaa jira meeqatu hojii keenya nu jalaa balleessaa jira kana qabsoo keenya beeru godhu nurra jira gurratti isin calaw isin rabbeeyne tasuma dende yaa warra oosaa galma kuusaa afooshaatti jijjiirrate yaa warra daldaltoota wahuma Oromoo jaarmaa Oromoo hunda bakka deemu saamu arraantana ilmi abbaa gadaa Itoophiyaa guutuu sossoosee biqiltuu dhaabee riikardii cabsuun nagaa isin dhoor maa guyyaa tokko san duratti hin jeenaa Lammaan baqate maa guyyaa lama san duratti hin jeenaa Lammaan harka kannate maa guyyuma nuti waamoo hanne isin kaaziyaa nu dhageessisuudhaaf olola bantanii ummata kiyyamaan irraa burjaajeessitan Oromoo tiyyamaa olabaan deebisuu barbaaddan maa shakkii walitti fiduu barbaaddan akka moofamnu maqaa barbaaddaniif maallaqa guddaa ramadanii naannoon kun giddugala jeequmsaa bakka tasgabbii hin qabne bakka ummanni misooma irratti hin xiyyeeffanne hoggansi misooma irratti akka hin xiyyeeffanne sababoota garaagaraa uumuudhaan
jeequmsi akka babal'atu manneen barnoota akka tasgabboofne hojii guddaa hojjechaa jiru Oromiyaan dirree jeequmsaa akka taatuuf yaati sitee wayyaanedha yaa angoti sitee wayyaanedha isin rabbeen nu qabsaa'u shiftaan gaara keessa deemaa jirtani nuuf qabsaa'uudhaaf gaara keessa yaa'aa jirtani nuuf moo gaafa ijoolleen asallaa fi shaashamannee fi arsiisi komandoo keessatti qottaa nu dhaqqabaa ittee mana kuusaa dhabde uummatuma Oromoo sanii fi kan isiniin dhaqqabnuu biyyaa Siiriyaa ta'ettanii diddan gaafa ijoolleen hawwataa hin namni 12 eessa turtan gaafa ijoolleen meeysota akkasii dhume eessa turtan gaafa ijoolleen shaashamannee tana keessa dhumaa turte eessa turtan gincittaan booti ijoolleen dhumtu eessa turtan gursumitti dila Somaaleen akkasitti ilmaan Oromoodhaa cinaaksanitti dhabamsiisaa turte baabbileen dhabamsiisaa turte eessa turtan maali rasaasni keessa wayyaaneen dha'u maali rasaasni keessa ilma Oromoo naman ta'een hin dha'u maali rasaasni keessa Itoophiyaa tana yoo ilmi Oromoo dha'e qofa qawwee teessa nyaachifamti maali Itoophiyaan tun laal likkinnaa hubadha isin irra beeyne wanni niin je'uftan Itoophiyaa ilmi Oromoo hin bulchine keessa gabroomu tiisaa jira jarri kun Itoophiyaa ilmi Oromoo keessa cunqurfamu tiisaa jira jarri kun Itoophiyaa ilmi Oromoodhaa keessa kadhattuu ta'u tiisaa jira ummanni kun Itoophiyaa ilmi Oromoodhaa keessa baqatu tiisaa jira ummanni kun Itoophiyaa ilmi Oromoodhaa bulchummoo isaaniif diina Itoophiyaa ilmi Oromoodhaa aangoo adda addaa qabatee keessa toggana kannu isaaniif diina maaliif naggata isaanii dhaabbata kaayoo isaanii dhaabbata yaa tiisitee Itoophiyaa Oromoon keessa gabroomtu tiisaa turte yaa tiisitee Oromoon lafa isiin itti biyya Oromoon hin bulchine irraa maallaqa nyaachaa turte yaa tiisitee wayyaaneedha yaa hojii raawwachiistuu Geetaachoo Asaffaadha baga isin irra beeyneetu hattoota bakka iyyuu yaatan guujii keessatti guyyaa biqiltuu uummanni dhaabee gammachuudhaan hamiilli laamshe haati ilmoodhaa wajjin kan lafarra deemu ba'ee biqiltuu dhaabu isin guujiidhatti atoobisa gubdaniiti nama jeestanii balbalchitan maaliif kaayoo Oromoo tamii fi guujii keessa nama jeestan kaayoo Oromoo hongeessuudhaati kaayoo mootummaa addunyaa biratti Oromoon biitti tasgabbeessuu hin dandeenye jechuudhaati Abiyyiin ilmuma Oromootu tasgabbeessuu hin dandeenye ilmaan Oromootu tasgabbeessuu hin dandeenye akka jamuuf isin Oromoon Abiyyiin rakkaatu Oromummaan qabdu Oromoon Abiyyiin qeexi malee irratti ni dhaqtu Oromoon Abiyyi irrina isaatti himti malee irra qawwee nyaachifatu Oromoo irratti ka qawwee nyaachisatu anaa wajjin Oromummaan qabu hin qabu isin wajjin illee ni qabaata jedheen eeguun Oromoo irratti qawwee nyaachifatu gammachuun Oromoodhaa namni boochisu Oromummaa naa wajjin hin hiratu mo'annaan Oromoodhaa namni gaddisiisu Oromummaa naa wajjin hin hiratu hogganuun Oromoodhaa namni rifachiistu Oromummaa naa wajjin hin hiratu Oromummaa kanaa wajjin hiratu moohuun Oromoodhaa nama gammachiistu akka waan inni mooheetti qaama kiyyaan moohee bar foon kiyyaan moohee bar tiruutiyyaan moohee bar lafeetiyyaan moohee bar eenyummaa kiyyaan moohee bar saniin ka deemuutu naa wajjin Oromummaa qoddata Lammaa Magarsaadhaa baaburoo qabsoo tanaati osoo ganee hin ganne malee osoo ganeewu qabsoo tana deeggaruu irraa boodan deebinu nuti hin ganne immoo Lammaan maaliif qabsoon nama tokko irratti hin rarraane Lammaan kalee Abbaay Tsaayyeen baqatiin Lammaan kalee Geetaachoo Asaffaan baqatiin Lammaan kalee Wayyaaneen baqatinii hurruma san keessa goda nuti keessa kufne keessa goda Oromoon akkasi keessa cafaqamtu keessa ni duuna ja'anii ijoolleen tun if kannanii raayyaa wabootiin osoo hin ta'in raayyaa beekumsa sammuutii fi rabbi qabachuudhaan ummata Oromoodhaa raayyaa qeeroodhaa abdachuudhaan ummanni kun wayyaanee dura ta'anii wayyaanee shukkuumanii taphatanii wayyaanee masaraa keessaa baasanii masaraa harka galchatan eenyu dheeysa Lammaan mee eenyu dheeysuudhaaf biyyaa ba'a mee kan Lammaan dheeysuudhaaf biyyaa ba'u asnaa'in Abiyyiin yoo taate hogganaa kiyyaa jee yaabu jira ummata duratti hogganaa kiyya kan dirreedhaa kan manni kalee beeku hogganaa kiyya dhokataa kaarra namuu beeku jeen Lammaa yaamaa jira bakka deemutti Lammaan ammoo afaan isaatiin maal ja'a የሚያጋድለው ስልጣን ነው afaan Oromootti isiniifin warra መሆኑንም እኛን ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ታሪክ ያሳየን ወጣት ኢትዮጵያኖች ነው እኔ ትናንት ለዶክተር አብይ የራስን ስልጣን አሳልፌ ሰጥቼው ዛሬ የሰጠውን ብድር መልስልኝ ብለው ነው
والناتشيسا أنغودا نتلمان درجاجيسي مو أنغودا برسنة ولي خنينا يتاجر لما أنغو خلي خنّي فيلتين أنغو خيا ولي قال له أتنقل إبودن تجانو تناف لما كليس أمدورا أنغو كليت خنّينا ديمي سجتشو داني ساول دباجي وني لما نرادو باتف تان لكي فدو بلما እንደዚህ አይነት ለስልጣን አይደለም ዋጋችንን ነፍሳችንን ያሳዝነው ለስልጣን አይደለም ለታሪካም ለዝናም አይደለም ለዚህች ሀገር አንድ ነገር ታሪክ በታሪክ አጋጣሚ እድል አግኝተናል እድለኞች ነን በታሪክ አጋጣሚ እድል እስካገኘን ድረስ ለዚህ ሀገር መልካም ነገርን ሰርተን ኮንትራታችንን ስንጨርስ ለኢትዮጵያ ጥሩ የሰሩ ባለውለታዎች መባልን ነው የምፈልገው እንጂ ቆሻሻ ታሪክ ሴና ቆሻሻ ወጀቹን በርባኑ ጨራር ከነጅረ ጨራር ከነተነረተ ፈየደምኔሞ ሴና ጋሪ ቦሩ ዳሎታፍ ደበርቱ ኢትዮጵያ ተነከይሰቲ ሆጀተን ጃምኔ ባፈሙዳፍ ይመለ ቦሎላ አንጎት ይተጃረ ወጀቹ ጅሩ ኦቦለማ መገርሳቱ አፋንሳት እንጂ ኦሶራው ቦለማ መገርሳ ደመረዳ ቡልቻ አብይ ዴኒ ደሚያራ አብይ በር ሙሚቻ ሚኒስተራ ለማ መገርሳ ራያ ኢትሳራ ዋዶ ሰመለይ ሲንገልቱ ራያ ኢትሳራ ካዩ ማሊፍ አይሰራ ከዱፍቴ አደምቤት ወሮሞን ኤገስ ስሪቱ ወቹን ደንደኝ ሱዳን ኢትማልቱቴ ኤገ ሱዳን ወንዲቴ ቦዳ ቢት ለማቺ ፉዳኒ ራያ ረካዩ ከዱፈ nama amantu raayyaa itti sarra keessa osoo abiyyi fi lammaan wal amantii qabaachuu baatanii raayyaa itti sarra abiyyi lammaa keessa hin geessu nama amantu namatti abdattu bar raayyaarra keessa nama si eegu kasi keessatti taa'ee sirra nama hin jaarranne kasi keessa taa'ee waraana sirratti hin gurbeessine sirratti hin jaarre kasi foqolchuudhaaf hin yaanne nama san barati raayyaa itti sarra kaayyattaa bara raayyaa itti sarra abiyyi lammaa kaayyachuu abiyyi fi lammaa iddoo boondiin hin cabne tajaalala boondiin hin cabne tawlamanu boondiin hin cabne tawloromummaa boondiin hin cabne ta ilmi abbaa gadummaa san jiraachuudha nama mirkaneessa jecha we need to sirritti hubachuu danda'uu qabna jechuudha isin rabbeeyne yaa ololtu isin rabbeeyne yaa gantu wal nu nyaachisuuf gargar nu hiruudhaaf qalbii teenya gargar baasuudhaaf wal afaan nu deebisuudhaaf haayoo harkanne milkii harkanne addunyaa irratti beekumsa harkachaa jirru akka oromootti akka ilma abbaa gadaatti harkachaa jirru tana nu harkaa deebistanii wal afaan nu deebistanii hongeessitanii tiisitummaa Geetaachoo Asaffaa keessa mirkaneessuudhaaf yaa tiisitee jabbiloota Geetaachoo Asaffaadha yaa tiisitee jabbiloota Abbaa Isaayyeedha yaa tiisitee aangoo Wayyaaneedha yaa eegduu Itoophiyaa Oromoon hin bulchine baga isin rabbeeyne hattoota isin rabbeeynee jirra jechuudha lammuu nu gowwoomsitan hattuun dhokotee deemtus hattichi dhokotee deemus bakka fadhe godda fadhe keessa yoo jiraattan akka qooshaa keessa rifeensa seenetti bakka jirtanii isin guuruu teenyaa jechuudha walitti hin dhiisu Oromoon tokkoomtee jirti imaammata qabna galma qabna masaraa keessaa osoo Dooktar Abiy Arrabee Shimallis seene ni deeggarra qabsoota natti fufuudhaaf ifuma boodan deebnu osoo masaraa keessaa ammaan tana Dooktar Abiy bee Abdulaziz Ahmad dhufee seene ni deeggar osoo masaraa keessaa ammaan tana Adaanach seente Dooktar Abiy bee ni deeggar ha deeggarru namaa miti ha deeggarru kaayoo Oromooti yaada qabsootaniiti kanaafi yaada deeggaraa malee naman deeggarinaa jaa qabsoon Oromoodha lammaa fi Abiyyii fi kanarratti miti kanarraati hoggansa keenyaaf isaan jaalanna malee kaayoo teenya galmaan ga'u jiranii ija teenyaa fi nun deemu jiranii nurra hayyoomina qaban nurra beekumsa qaban hinaaffaatti hin qabnu hangafoota keenya irraa barachuu qabnaaf isaaniif dura oofaa jirra malee kaayoon Oromoodha ta namarra rarraatu miti gaafa namni du'e kaayoon ni duuti yoo namarra rarraaste kaayoo irra dhaqqabnee jira numan dhageenyu jechuudha obbo Lammaa Magarsaa naafi Dooktar Abiy du'a qofa adda baasee afaan isaarraa nu baate yoo duuti qoftiin adda hin baasini aangoon kan isaan adda baastu taate obbo Lammaan nu kijibee jechuudha gus nuti kanaaf isa jaalannee dhugaa dubbachuu jira ammoo obbo Lammaan nama jecha isaatiif du nama hojii isaatiif du nama dhugaa isaatiif du Lammaan aangoodhaaf nama boololuu miti gaafanni Dooktar Abiyyiin dabri na bira jee nuti maa dabranni jennee namoonni kaanii lolaa turan namoonni adda addaa lolaa turan akkatti taphachuu yaanutu kana obsaanuun jee fudhatee Oromoon kun irra guddaan karaa tokkorra deebi'ee jechuudha yaa waa irraanfachuu waa yaadachuu nu barbaachisa ammallee akkatti taphachuu jiraniitu akkasi guyyuu miidiyaarraa mul'achuun ta'u Lammaan dalagaa jira waraana leenjisu jira Ameerikaa wajjin waraana leenjisu jira dalagaa jiran hojjechaa jiran hay ganamaa galgala miidiyuumarraa Lammaa jechuun hin taatu jee kanarra Lammaa jaalatu hin jiru
arkun fada guyyu amma guyyaa hujina arkun rokitu jira hubachu dandau qabnaachu warri tan khaysa nu bobbeen bobbaase wala fan nu deebisu ba diqala nu khaysa dalatte bagay sin rabbeene jechu gantu afaan oromo barte bagay sin rabbeene yaa warra qabso oromo gurgurachaa ture bagay sin rabbeene obbolammaa magarsaati sadde tayyibas kan qabso godaa turaniif ummata oromooti malee aangoodhaa fi miti galiidhaa fi miti ammas araddarra deebii dalagi yoo jaaniin adde tayyibaan nama deemtee dalaytu obbolammaan deema araddarra dhaqi dalagi jennaan nama deemee dalagu bakka isaan wal kaayanii nuti kaayoo teenya kama saraatii kaya ulmi oromoon baane irra dalaguu qofa tumsuu qofa dalagan teenya nuti ta'ee gujjirru masaraa keessaa oromoon ulii kan baane herri masaraa keessaa nu gabbee nu kaamsu sana akka nutti nu uumamne herri masaraa keessaa qabeenya keenya saamuudhaaf nurratti tumamu sana akka nurratti hin tumamne qabuun bakkayyuu nu qabsiisan ta masaraa keessaa nurratti silkiin dhaawamtu sana akka nurratti hin dhaawamne naggatni akka oromoof hin eeyyamamne ta masaraa keessaa nurra godhamu sana akka nurratti hin godhamne masaraa ummata hundaafuu wal qixxummaan dalaytu ta ammoo miidhaa oromoodhaa hubattee harkarraa ol kaastee tooftaadhaan oromoodhaafis waa dalagaa deemtu akka taatu barbaan isiisan godhuudhaaf ilmi oromoo masaraa keessa jiraachuu qaba ilma oromoodhaa masaraa keessatti ol horkinaa jechuu abiyyoo masaraa keessaa cee kabiraat masaraa keenya malee masaraa gaddiisnee bahuun hin jirtu asii booda tasuma yaati sitee geetaachoo asafaadhaa baga isin irra beeyne hin dandeessu